Qorataan biqiltuu kuniin abaaboo kan waggaa 13 barbaadaa ture. Arginaan yiikise boo'e. Abaaboon ogeessa kan booch kuniin maali? Biqiltuun kuniin Rafflesia hasalti jedhama. Addunyaa keessaa biqiltuu garmalee midhaatti ka jedhamu abaaboon kuniin akkuma silmiin horii iddoon jiraattu biqiltoota kaan iddoon jiraata. Biqiltoota kaanitti maxxanuun bisaaniif soorata irra fudhata yookiin irra hata. Boson haal dasa keessa jiru keessatti dagaagaa jedhan. Garuu bakki inni itti biqil dhaquun yookiin gahuun garmalee rakkisaa. Balaan isaalleen guddaa. Waggoota 13 erga eegaa turreen booda bakka abaaboon kun jiru gahuuf sa'aatii 20 lafarra imalle. Sana booda gaara yaabbanne. Gaara sanarraa bu'uun sa'aatii 3 fudhate. Amma kunoo. Chris, ati baay'ee caroomteetta. Eeyyee, anayyaantu garmalee carraaqqa. Biqiltuun kuniin karaa qeerramsi fayyadamirraatti argama. Halkan waan tureef dafnee achi ba'uu akka qabnu ni beekna. Sababiin isaas qeerransi halkan adamsa waan ta'eef. Biqiltuun kun asitti argamuun haalli naannoo jireenya biqiltootaaf mijaan akka jiru argisiisa. Wanti ani abdadhu beekamu osoo hin taane akkamitti bakka jireenyaa biqiltuu kanaa akka eegnu akkasumas yeroo haalli qilleensaa jijjiiramaa jiruu fi mukni seeraan ala muramu kanatti akkaataa abaaboon kun itti baraaramuu danda'amu hubannoo fi odeeffannoo dabalataa kennuu barbaada.